beeksisa. Manni barnoota oolmaa daa'immanii Abbaay magaalaa Boroodaatti kan argamu. Daa'imman umriin isaanii waggaa 3 kaasee hanga waggaa 5tti jiran kunuunsee barsiisuudhaan tajaajila yeroo dheeraa kan qabanidha. Kanaafuu daa'imman umrii isaanii waggaa 3 kaasee hanga waggaa 5tti jiran barsiisuudhaaf bara haaraa 2018 kana qophii xumuree waan jiruuf jecha manni barnoota oolmaa daa'immanii Abbaay magaalaa Boroodaatti kan argamu. Maatii barattootatiin daa'imman keessan mana barnootaa kanatti yeroo fiddan kunuunsa gaarii goonee fi daa'imman sammuun isaanii waraqaa adii taate kana barnootaan dagaagsinee guddisuudhaaf kutannoodhaan hojjechaa jirra. Daa'imman keessan fidaa barsiifadhaa isiniin jedha. Manni barnoota oolmaa daa'immanii Abbaay magaalaa Boroodaatti kan argamu. Ulaagaalee daa'imman kana ittiin barsiisuu irratti manni barnoota oolmaa daa'immanii Abbaay karaa seera qabeessaa hayyama guutuu kan qabu yommuu ta'u, daa'imman keessan fidaa barsiifadhaa yeroo isiniin jedhu gammachuu guddaadhaan kan isin beeksisu ta'a. Daa'imman keenya qaree oomishuudhaaf qophii gahaa xumuree jira. Manni barnoota oolmaa daa'immanii Abbaay magaalaa Boroodaatti kan argamu. Waamicha kabajaa fi obbolummaa isiniin ga'ee jira. Baga gammaddan.